Kutaa darbe keessatti waa'ee Google Meetii waliin ilaallee turre. Keessattuu akkamittiin personal computer irratti install akka goonu waliin ilaallee jirra. Kutaa lammaffaa kana keessatti immoo Google Meetiidhaan akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf na duukaa bu'uu dandeessu. Jalqaba irratti otoo Google Meetii kana itti fayyadamuu isaa bira hin galiin duratti akkamittiidhaan PC computer keenya irraa qabnu akkamittiin bananna kan jedhuu fi karaa sadiin banna. Innis tokkoffaa irratti karaan ittiin bannu appilikeeshinii yookaas aappiidhuma sana kilik gochuudhaan deeskitooppii keenya irras haa ta'u iddoo inni jiru barbaannee kilik gochuudhaan bananna. Inni lammaffaan isaa immoo sarchi baar irratti yookaas immoo sarchi taaks kan jennu PC keenya irra jira. Bakka kanarratti deemnee maal goona? Asirratti barreessinaa jechuudha. Asirratti barreessuudhaan banannaa jechuudha. Asirratti erga arganneen boodatti deemnee kilikii goona jechuudha. Inni sadaffaan isaa by using any website kan akka Chrome ta'uu danda'a, Opera ta'uu danda'a, Firefox ta'uu danda'a. Jarreen kanatti fayyadamnee taappii isaan irratti fayyadamnee barreessuudhaan sarchi goonee argachuu yookaas banuu dandeenya jechuudha. Kanaaf karaa sadiin banachuu dandeenya jechuudha gabaabatti. Kanaaf amma kallattiidhumaanii mee akkamitti akka banachuu dandeenyu wal duukaa ilaallu. Kanaaf akkamitti banannaa isa jedhuudhaaf waliin ilaaluudhaaf bakka Google Meetiin jiru deemnee kompiitara keenya irraa barbaadannaa. Fakkeenyaaf akka kanarraatti eessa jira? Akka kanarraatti deeskitoop irra jira. Akkuma argaa jirtan kana deeskitoop irra jiraachuu isaa kana ergan baree asirratti kilikii godha jechuudha. Dabil kilikii gochuudhaan tokkoffaa jechuudha. Banadha jechuudha. Kun steep isa tokkoffaadha. Karaa ittiin banannu keessaa isa tokkoffaadha. Isa lammaffaa irratti immoo Google Meet kan jettu kanan eessarratti barreessaa? Sarching taaksii bakka PC korra jiru irratti deemeen barreessa. Yookaan Google Meetii ta'uu danda'a yookaan immoo Meet Google ta'uudhaan danda'a. Rakkoon qabu. Karaa lachuu barreesses naa fida. Kun karaa lammaffaadha. Maal jechuudha? Asirratti kilik gochuudhaan banachuu danda'a jechuudha. Karaa sadaffaadhaan immoo weebsaayitii kamis haa ta'u, Operaas haa ta'u, Chroomis haa ta'u, Firefox haa ta'u kan deeskitooppii koorraa qabu, kan PC koorraa qabu irratti deemee barreessa jechuudha. Maal jedheen barreessa? Google Meet yookaas kan barreessuu qabu asirratti maal jechuudha? meet.google.com jedheen barreessa jechuudha. Isa kanaatti kanan barreessa jechuudha. Kanan barreessa. Kanaaf ilaaluu dandeessu. Bakka kanarratti maal barreessa? Bakka kanarratti dhufee meet.google.com jedheen barreessa jechuudha. Bakka kanatti barreessa. Barreesseen maaliin jedhaanii? Intariin jedhaan. Intar gaafan jedhu fuula kanatu naaf dhufa jechuudha. Fuulli kun gaafa naaf dhufu amma kallattiidhumaan karaa isa tokkoffaatiin isaa ta'u, karaa isa lammaffaatiin isaa ta'u banadheera jechuudha. Amma Google Meetiin koo banadheera jechuudha. Fuula kana arganna. Fuula kanarratti gaafa dhufnu waa baay'ee asirratti argina. Tokkoffaan new meeting kan jettu jira. Bakka kanatti immoo enter a code or link kan jettu jira. Isa kanarratti maal jechuudha? Yoo kan koodii qabnu ta'e, koodii kan qabnu yoo ta'e, kana jechuun maalidha? Kanaan dura namoonni linkii isaanii Google Meet irraa nu erganii yoo jiraatan linkii sana galchinaa yookaas immoo koodii nu erganii yoo jiraatan koodii sana galchineetu maal jennaani? Gaafa koodii galchinu aktiivitaati join kan jettu kuni achirraan join jennaan jechuudha. Kallattiidhumaan miitii sanatti hirmaachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan bakka kanatti kan arginu kuni create meeting for later kan jettuu fi
start instant meeting kan jirtu jira. Asirraan immoo schedule in Google Calendar kan jiru jira. Sadan kun jiru jechuudha. Kun kallattiidhumaanii kan biraa naa banidha. Asirratti yoon kiliikii godhee ammuma kana Google Meetii naa banaa jechuudha. Creating gochuu akkuma creatii gochuutti naa dhufa jechuudha. Inni isa kanarratti immoo gaafan godhu Google Meetiitti fayyadamee yookaasii fi Google Calendaritti fayyadamee miitingii yookaasii fi kan ittiin leenjii kennus haa ta'u, kan inni ittiin konferensii gaggeessus haa ta'u, kan inni ittiin immoo waltajjii adda addaa godhus marii gaggeessuuf jiru yoo ta'e, fakkeenyaaf boruun ittiin godhu yoo ta'e, har'ani iskeejuulii isaa baafadhee namoota erga jechuudha. Namoonnis akka qophiitti godhaniif, namoonnis akka sagantaa isaanii arreenjii godhaniifin iskeejuulii yookaasii fi sagantaa ittiin qopheeffachuuf na gargaara jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhumaanii kan biraan bana jechuudha. Kan biraa gaafan banuu asirratti hin bana jechuudha. Gaafan kana kilik godhu kunoo banaa jira jechuudha. Loading jechaara. Takkaa eenyu baneera jechuudha. Naa baneera jechuudha. Haala kanaadhaani banee jira jechuudha. Haala kanaan naa baneera jechuudha. Jalatti maal natti agarsiiseera? Maayikiroofooniin koo hojjechaa akka jiru. High definition outdoor akka jiru. High definition outdoor device irra akka jiru natti himaa jira jechuudha. Sagaleen baay'eetti darba. Spiikerii kana teestii godhachuudhaaf yoon barbaade hojjechaa jira moo hojjechaa hin jiru kan jedhu teestii godhachuudhaaf na gargaara jechuudha. Isiin kun immoo maal natti agarsiifti? Tokko rikardii gochuudhaaf make a test recording kan jettu kanaa fi integrated web camera kan jedhu kunii fi kun immoo kaameraa kompiitara koo irra jiru kan agarsiisudha. Kaameraa itti fayyadamu isa kam akkan filadhu kan natti agarsiiftudha jechuudha isheen kun. Kanaaf kun sagaleedha. Turn off microphone kan jettu kuni amma banaa jira. Garuu cufinaan jechaa waan ta'eef nan cufe jechuudha. Yoo akkas ta'e kullachuu amma diimaa yoon akka natti agarsiisan ta'e cufaa jira jechuudha. Garuu yoon kana turn godhee deebisee yoon banee sagaleen asii darbaa jira. Namoonni na dhagaa jiru jechuudha. Namoonni sagantaa kanarra yookaasii fi waltajjii kanarra jiran hundi isaanii na dhagaa jiru jechuudha. Yoon immoo akkas jedhee kan inni nan dubbadha ta'e ana sittin dubbadha malee namoonni sun dhaga'uu hin danda'an jechuudha. Kun isa tokko. Inni kan biraa ishii kana turn on kaameraa kan jirtu kuni fuulli keessan yoo akka mul'atu barbaadan ta'e kana tarnii gootu. Yoommoo fuulli koo hin barbaachisu argamuu hin barbaadu yoo kan jettanii yaaddan ta'e kiloozii gootu gaaf sanaa diimaa isa kana kennaa jechuudha. Kan biraa dootiin sadii wayii jirti oopshinii akkaataa itti fayyadamuu dandeenyu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kanaaf kallattiidhumaan gara miitingiitti hin deema jechuudha. Kan biraa miitingiin deema. Asirratti maal join now kan jettu yoon kilikii godhee kallattiidhumaan na galchaa yookaan immoo present kan jettu kan godhee wanti present godhu wanti dhiyeessuu yoo jiraate ishii kanan tuqa jechuudha. Amma kallattiidhumaan kana gaafan cuqaasuu sirriitti naa bana jechuudha. Mi'a ilaallu kun fuula guutuu naa bana jechuudha. Kun waan addaan qabu. Kun isa nama isiniin jedheedha. Present now kan jettu kuni daataa kompiitara koorraa jiru namoota sanaaf waanan barsiisaa jiru, waanan ibsaa jiru, waan irratti dubbachaa jiru namoonni sun akka ija isaaniitiin harkaa irratti hojjetanii fi attaachi gochuudha jechuudha. Yoon kana kilik godhee kamirraa attaachi godhee kan jedhu na gaafata. Tokko asirratti Chrome tab kan jedhu Chrome tab irra kan jiran kan akkanarra kan jiran YouTube haa ta'uu, FB haa ta'uu, maal haa ta'uu isa connect godhuu naan jechuu isaadha. Kan biraa windoo koorra kan jiru isa connect godhe naan jechaa jira.
Fakkeenyaaf kana yoon kilikii godhee share kilikii gaafa aktiiviteera kuni share gaafa jedhu maal fida? Fuula kana fida jechuudha. Fuula kana fida. Fuula asirratti hojjechaa jiru kanaa waan asirratti hojjechaa jiru kanaa namoonni miitingii irra jiran hundi isaanii maal godhaa ilaalaa jiru jechuudha. Kanaaf asirrattiin dudubbachaa nan barsiisa jechuudha. Yoon immoo isa kana kiloozii godhee dhiisuu barbaade maaliin godhaa? Tokko asirratti jira stop sharing kan jettu jirti. Lammaffaa irratti immoo stop presenting kan jettu jirti. Yookaan sadaffaa irratti kanaanis kilik godhee bahuu nan danda'a jechuudha. Kilikiin godhaa don't save hin jedhaanii stop baheera jechuudha. Amma sheerii ta'ee hin jiru jechuudha. Inni kun immoo harka baasuudha. Namni harka baasuu guruupii keessaas namni waltajjii kanarra jiru akkasiin marii kanarra yookaan leenjii kanarra jiru harka baasee yaada isaa ibsachuu danda'a. Kun dootii ishii sila jalqaba laalle sanaadha. Asirratti opshiniiwwan baay'ee jira. Kun istaayilii isaa jijjiiruudha. Liyaawutii isaa. Kun immoo fuul iskiriinii isaa guddisee akka agarsiisu gochuudha jiru jechuudha wantoonni baay'een as keessatti. Kanaafidha kan agarsiisu. Inni kun immoo bilbiluu barbaade asirratti cuqaasee akka bilbilamu gochuu nan danda'a. Qabxiin sirriitti hubatamuu qabu keessaa inni tokko qabxiin sirriitti hubachuu danda'u qabdan tokko wantoota jiran sirriitti beekuudha. Asirratti miiting detail kan jettu gaafan kilik godhu maal laafidha? Infoormeeshinii jiru naaf kenna. Kun amma fakkeenyaaf marii kan jettu kuni mata duree dhimmichi irratti gaggeeffamaa jiru sanaadha jechuudha. Leenjii kan mata duree isaa yookaan marii haa ta'u wanta mata dureen sun irratti gaggeeffamaa jiru. Kun immoo yeroo itti kennamaa jiru kan agarsiisudha. Yeroo itti iskeejuuliin sun bahe. Kun immoo koppii joining infoormeeshiniidha. Namoota biraatiif sheer gochuu yoon barbaade kana koppii godhee sheerii gochuu ni danda'a. Waa'ee kanaa kana odeessuudha jechuudha. Asirratti immoo kan jirtu amma lakkoofsi tokko kan lafa jirtu kuni lakkoofsi tokko kan nutti agarsiifti jiru baay'ina namoota asitti hirmaachaa jiran waltajjii kanarratti yookaan leenjii kanarratti hirmaachaa jiran nutti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf asirra nama tokko qofatu jira. Ana qofatu jira jechuudha. Show anyone kan jedhu kuni ana qofatu jira. Maalidhaa fi namoota qoodeef hin qabu sababa ta'eef jechuudha. Nama tokko kan ta'eef. Asirratti gaafa kilikii godhu akkuma asirratti ilaalaa jirtanii na qofatu jira jechuudha. Iyyuu kan jechaa jirtu kuni ana meeting host. Ana abbaan mana jarri waanii kana kan hoogganaa jiru ana jechuudha. Kunisuma kana sagalee jireenyaa. Miidiyaa sagalee jireenyaa kan jedhu kuni asumatti ana qofa kan agarsiisu jechuudha. Kan biraan namoota biraatti dabaluu nan danda'a. Asumarratti ergan baneen boodatti ergan Google Meetii baneen asitti iyyuu namoota affeeruu danda'a. Akkamittiin affeeraa? Add people kan jettu kanan kilik godhaa. Gaafan kilik godhu asirratti maal naa fida jechuudha? Box naa fida. Enter name or email na gaafachaa jira. Emailii namootan sheerii gochuuf barbaade asirraa kilik godhee send yookaan invite gochuu danda'a jechuudha. Kallattiinumaan gaafan asirraa invite godhu namoota sana bira emailiin gala. Yoo namoonni sun onlaayinii irra jiraatan ta'e kallattiidhumaan hirmaachuu jalqabu jechuudha. Inni kan biraan chat with anyone everyone kan jettu kuni chat with everyone kan jettu kuni erga erguu hin barbaade akkasiif immoo nagaa gaafachuu hin barbaade wantan dubbachuu barbaade keessaan namoota individuaalii kontaakti godhee quunnamuu nan danda'a jechuudha. Nagaa keessanii keetii yookaan keessanii jedhee barreessuu hin danda'a jechuudha nama dhuunfaadhaan. Nama dhuunfaadhaanis akkasii immoo hundumaaniifuu barreessuu nan danda'a jechuudha. Inni kun isa kanaaf nama gargaara. Inni kan biraan isa kana aktiif kan jettu kun immoo as keessatti maalidhaa? Rikardii gochuudhaaf kan inni nama dubbachaa jiru kan wanta asirratti hojjechamaa jiru kun tokko rikardii gochuuf na gargaara. Inni kan biraa immoo live streaming gochuudhaaf let people watch with me. Miitingii kana hin hirmaanne iddoo adda addaa ta'anii namoonni hin hirmaanne garuu immoo akka isaan arguu danda'anitti kan eeyyamu jechuudha. Laayifii gaafa gadhiiftu laayifii irra gaafa kanaan kilikii goonu
namoonni jooyinii giruuppii kana keessa hin jirre arguu danda'u akkasii fi itti hirmaachuu danda'u jechuudha laayifiidha. Inni kun immoo wanta ta'aa jiru riikardii naa godhii jennee gochuudha jechuudha. Inni guddaan as keessatti hubatamuu qabu isa kana. Host control kan jettu kuni kanarratti manajarri waan kana hoogganaa jiru nama sagantaa kana qopheesse. Namicha sagantaa kana qopheessitu kana kontirooluu gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma siin dubbachaa jira namoonni hirmaatanii waan asii isaaniif heeyyame irratti qofa hirmaachuu danda'u. Fakkeenyaaf as keessatti yoon kana host management kan jettu kuni na laallatti yoon aktiivii godhee wantoonni kun hundumtuu namoota sanaaf hin heeyyamamu jechuudha. Yoon kana hoonii godhe jechuudha. Yookiis immoo akka kanaa yoo kan kiloozii ta'ee jiru ta'ee namoonni kuni waan kanatti fayyadamuu hin danda'an. Fakkeenyaaf share their screen waan tokko sheerii gochuu yoo barbaadanii sheerii gochuu hin danda'an yoon hin heeyyameefiin alatti jechuudha. Inni kan biraa send chat meeting akkasumas chaatii gochuu hin danda'an, send reactions gochuu hin danda'an. Kanaaf na to'ataa jechuudha. To'achuudhaaf nama gargaara. Inni kan biraan inni baay'ee kan nama barbaachisu tokko meeting has typing openii fi trusted jechuudha. Inni kun maalidha? No one has to ask to join or any can deal in. Namni kamumtuu opiniirra yoo kan taa'u ta'e namni kamumtuu joinii gochuu danda'a jechuudha. Eeyyaman gaafatu. Inni kun garuu trusted inni jedhu people can join without asking if they are invited using their Google account. Everyone else must ask to join. Anyone can dial in by phone. Kana jechuun namoota invited ta'an qofatu eeyyamaan alatti gaafatee joinii gochuu danda'a jechuudha. Inni kun garuu eeyyaman barbaada. Open. Anybody can join. Isa jedhu kana jechuudha. Kanaaf kana fakkaataa fuulli waan keenya kana fakkaata. Qabxiin lammaffaan kan sirriitti ilaaluu qabnu waa'ee iskeejuuliiti. Waa'ee iskeejuulii irratti sagantaa qopheessuu jechuudha. Inni kun gama biraatiin sagantaa qopheessuu, sagantaa miitingii qopheessuu. Fakkeenyaaf bakka add title kan jirtu kanarratti dhimma iskeejuuliin kun qophaa'uuf leenjii haa ta'uu, marii haa ta'uu, konferansii haa ta'uu, barnoota haa ta'uu dhimmicha jechuudha. Fakkeenyaaf marii jedhee yoon barreesse dhimma marii irratti mata dureen isaa marii waa'ee maalii akka ta'e nan kaa'a jechuudha. Yoom yeroo itti beellamamu guyyaan manaan gammanaa February 26 ta'ee yoom kan jedhu. Inni kan biraan asirratti taayimii isaa deeliidha moo iskeejuuliin kun kan inni ta'aa jiru guyyaatti guyyuma guyyaan immoo yookaas immoo torbeedhaan immoo ji'aan immoo yookaas immoo waggaadhaan kan jedhu na gaafata jechuudha asitti. Waggaadhaan yeroo baay'ee waltajjiin adda addaa kan gaggeeffamu kan waggaadhaan gaggeeffamu inni akka biyya keessatti osoo hin ta'e yookaas akka konferansii biyyoota gurguddatan keessatti biyyoonni garaagaraa bakka tokkotti kan gaggeessan fakkeenyaaf kan akka mootummoota gamtoomanii gaafa iskeejuulii godhu asirratti gastis namoota eeyyamuuf barbaadu haala kanaan na gaafata jechuudha. Kanaaf kiliik godheeraa uumeera jechuudha. Na uumameera jechuudha. Join with Google Meet kan jedhu na uumeera. Kana koppii godhee koppii conference info kan jettu kana koppii godhee namoota biraatiif sheer gochuu nan danda'a jechuudha. Sheer gochuu nan danda'a. Sababni isaa already uumeera jechuudha. Sa'aatii kanatti akka ta'e uumeera waan ta'eef kana koppii godhee namoota barbaadeef sheerii nan godha. Kan biraanii akka namoonni sa'aatii isaan daganne keessattuu namtichi dhimma kana iskeejuulii kana baase akka sa'aatii isaan daganne iimeelii isaatti kaa'ee daqiiqaa isaa wajjin itti kaa'ee add notificationii akka inni godhu yeroo sa'aatiin isaa ga'e yookaan daqiiqaa 10 dursee yookaan daqiiqaa 30 dursee akka notificationii godhu akka beeksisu gochuun ni danda'ama jechuudha. Kun baay'ee wanta gaariidha jechuudha. Kanaaf haala kanaan uumee seeviin godha jechuudha. Seef kana kunis ammaati mata durreechi kunooti. Kanaaf kan waggaa, kan guyyaa, kan torbanii, kan ji'a, kan waggaa
goonee haala kanaan sagantaa waggaatti qophaa'u waan baay'eensaa waan hin jirreef haala kanaan kan waggaa yoo kan hin qopheessu ta'e haala kanaan natti hima kan torbanii haala kana kan guyyaa haala kanaan jechuudha. Kanaaf Google Meeting faayidaa guddaa qaba. Google Meeting faayidaa baay'ee qaba. Haala kanaan sagantaa keenya qopheeffannee oopinii fi trusted lafa keewwannee namoota barbaannetti affeerree wanta barbaanne, wanta marii ta'e, wanta leenjii ta'e, wanta immoo irratti hubannoo namaaf kennuu ta'e barsiisuu ni dandeenya jechuudha. Walumaa galatti waa'een Google itti fayyadama Google Meetii kana fakkaata waan ta'eef galatoomaa.